Okay, feesiinsaa kana fakkaata. Jalqabumarraa kaasee isinitti agarsiisa waan ta'eef jalqaba tuulsisaa kana baruu isin gaafata waan ta'eef. Jalqaba bakka mallattoo iddoo kanaa gara olii jirtu kana tuqna. As keessa waan baay'ee jira. Tekstiin jira, kaarentideetiin jira, stiikeriin jira, sheeppiin jira, firoom gaaleriin jira, diroon jira, baay'ee jira jechuudha. Barreeffamni kana tokko tokko isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf sheeppii keessa seenna amma. Sheeppii keessa gaafa seennu iddoo kana iddoon giraafiksiidha baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Wanta ta'e tokko uumuudhaaf jalqabni sheeppiidhaan humna waan ta'eef kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf iskuweerii kana yoo fudhanne achuma jalatti tokko tokko isinitti agarsiisa jala kanaa jechuudha. Warreettan jala kanaa kun raadiyees kan jettudha. Raadiyees kan jettu kuni geengoo gochuudhaaf akkasumas iskuweerii tokko geengoo gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Inni kan biraa opaasitii. Opaasitii akkuma isin beektanii haala kanaanii ol buufnee gadi buufnee dabaluudha jechuudha. Bakka akka inni mul'atu akka inni mul'anne gochuudha. Kun immoo kalariidha. Kalarii jechuun halluu sheeppii sanaa filachuu dandeenya yookiin immoo ofii keenyaas uumuu dandeenya bifa kanaanii uumnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf cuquliisaan filadhe haala kanaan jechuudha. Inni kan biraa giriidiyaantii kan jedhu sun immoo halluu ofii keenyaa nuti bifa buburreessuudha. Fakkeenyaaf ilaal kan filamee jiru kana yoo ilaalle bifa kanaan kun bifoota hin warreettan kun hundi isaanii warra kanaan dura jiranidha jechuudha. Ofii keenyaas uumuu dandeenya. Isa yeroo biraa isinitti agarsiisa rakkoo hin qabu. Amma isa kanaan isinitti agarsiisa. So asumaan gayyoo gadi sinnee inni kan biraan istrookii wiiziidha. Kun immoo istrookii boorderii isaa jechuudha. Fakkeenyaaf boordiitti gochuudhaaf kan nu gargaarudha. Karaa isaa jijjiiree isinitti agarsiisa fakkeenyaaf yeroo daballee yeroo hir'isnu haala kanaanidha jechuudha. Inni kun immoo oppaasitii isaati. Kan baay'ee mul'atu akka inni mul'anne gochuu istrookii sanaa jechuudha. Muraasa isinitti agarsiisa. Booddee hojii keessanii galaa deema wanti rakkoo hin qabu. Kalarii isaa kan jijjiiruu dandeenya kun kanaanii. Kalarii boorderii sheeppii kana yookaan immoo istrookii sanaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Jijjiiruu ni dandeenya. Giriidiyantii akkuma samma isinitti himee ture. Giriidiyantii kanaanis jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kalarii boordericha yookaan istrookichaa jechuudha. So inni kun warreettan kun hojii keessanii gala kun akkasuma barbaachisaa miti ammaa fi keessuma isaa akka isin bartaniifidha. Inni kan biraan bilarii. Bilariin kun raadiyii sana bilarii gochuudhaaf yeroon daballu bilarii ta'e. Yeroon gadi bu'uun akkas. Kun immoo kanaaf nu gargaaraa jechuudha. Walumaa gala sheeppii keessatti kun sheeppii keessa qofaadha jechuudha iddoo ammaa keessa. So kana booda ammas mallattoo maddichatti buuna. Kan biraan from gallery kan jedhu kan. Isa keessa al takkaaf gaafa tuqnu. Kanaan immoo gaalarii keenya keessaa suuraa fudhachuu gaafa barbaannu from gaalarii kanaan keessaa fudhannaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan barbaannu fakkeenyaaf kana yoo fudhee haala kanaanii gara piroojeektii kootiitti aaddii godhadhaa jechuudha. Kanaaf nu fayyadanni kun from gaalarii kan jennu sun jechuudha. So kana booda ammas mallattoo iddoochaatti al takkaaf ni buuna. Diroo kan jedhu kana filannaa jechuudha. Diroo filannee diroonni siitingii qaba baay'inaan kun akkasumatti qabaachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf peen saayizii kun saayizii peenii keenya amma ni furdisnee barreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo dabalee haala kanaan guddata yoo qal'ise haala kanaan qallata jechuudha. Inni kan biraa ismuuzummaa isaa kun immoo ismuuzii gochuudhaa fi ismuuzii dabaluudha. Fiiliin saayidii kan jedhamu kun yeroo inni sararru haala kanaan akka inni godhatu dhumarratti hin guutaa jechuudha isa duwwaa jiru sana. Inni kan biraan asuma jala yoo keetii goone fakkeenyaaf haala kanaan mul'ata jechuudha. So kan ammoo oonii goone ammasii kun immoo bifa kukkutaadhaan akka nu barreessinuuf nu gargaara. Diroo keessatti jechuudha. Kunis yeroo poostii jennu nu fayyada. Wanti yeroo sanatti fayyadu amma isinitti maaraa jechuudha. Tokko tokko ni haala waan ta'eef amma paartii isaa wajjin wal isin barsiisaa. Sagadii kana gaafa bannamu kun immoo bifa bilarii akka inni qabaatu godha. Fakkeenyaaf isirraa wajjin wal bukkee qabeenya agarsiisa. Inni duraa kana fakkaata. Inni kun immoo kana fakkaata jechuudha. Inni kun bilariidha. Bilarii akka bilariidhaan yeroo barreessinuudha. Poosterii keessatti baay'ee nu fayyada. Rakkoon qabu isa kana waliin ilaalla. Erga baanee booda immoo mallattoo ishee kanatti buunaa jechuudha al takkaatii fi ishee kana jala immoo waan lama jira. Seef piroojeektiidhaa fi seef imeej kan jedhu jira. Fakkeenyaaf seef piroojeektii kan jedhu kan al takkaan ni tuqna. Seef piroojeektii jechuun piroojeektii keenya keessa fakkeenyaaf waan tokko hojjetaa jirru yoo keessaa ba'uu barbaanne as jalatti piroojeektii jalatti seefii goonee baanaa jechuudha. Fakkeenyaaf as jalatti pooster waan jedheen barreessa.
seefii kan jedhu kan jedhu kan xaqal takkaa fi soo kana booda seefii ta'eera gara gadii kana maay piroojeekti kan jedhu kanaan tuqaa jechuudha. Maay piroojeekti kan jedhu kana gaafan tuqu haala kanaan seefii ta'ee jira jechuudha jalqabarra kan jiru kun. Piroojeektiin koo kuni gaafa hojii wayii jedhee deebi'u iddooma sana jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana yoon filadhe kun kan duraan seefii ta'ee jirudha. Asumarraa kaaseen hojii kootti fufaa jechuudha. Seefii godhadheetiin yoon hojii wayii dhaquu barbaade asuma jalaa fudhadheetti fufa. Inni kan biraan sheer kan jedhu sanadha. Sheer kan jedhu kana yeroon tokko haala kanaan naa fida. Kanaanis seefiin godha seefaas gaalarii godheen seefii godhadheetanii faayila koo keessatti yeroon hojii koo xumureeru faayila koo keessatti seef godhe jechuudha. Inni kan biraanii mallattootti aayikenii sana. Aayikenii kanaan al takkaafni tuqa. Aayikeniin kun barreeffama adda addaadha. Barreeffamoota wantoota ofiin jiranidha jechuudha. Warri kun warruma aappicha irra jiranidha. Kana fayyadamuu dandeenya yaa'u garuu fakkeenyaaf kana yeroo waan ta'e tokko jennee qola kitaabaa hojjennee barreeffama baay'ee ofii keenya barreessuurra asumaa fudhannee ittiin barsiisuu dandeenya. Kanaaf nu gargaara kuni. Kanaaf fakkeenyaaf warreettan kana keessa kan hin barbaade filadheen gochuu nan danda'a jechuudha. Jechoota mootifeeshinii fayyadu kuni. Kan maal nu fayyadaaf baay'inaan ilaa yeroo akkasii yeroo poostii hojjennu gara gadii fa'itti keenya ilaaluudhaaf maal akka inni fakkaatutti ilaaluudhaaf ni fayyadamna jechuudha nuti akka keenyatti. Inni kan biraan mallattoo sadii gara olii jirtu kana anta kamni qabna kana keessa waan baay'ee jira. Use image from gallery kan jedhu fakkeenyaaf yoo tuqne karaa baay'ee baafachuu dandeenya karaa kanaas suuraa baafachuu dandeenya jechuudha. Suuraa gallery keenya keessa additti goonee hojjechuu dandeenya. Inni kan biraa full screenidha. Full screeniin kun immoo hojii tokko hojjennee hojii keenya sana ilaaluu yoo barbaanne full screenaa ilaallaa jechuudha. Achuma tuqu sadii sana jalaa inni kan biraan import image kan jedhu sana export image kan jedhu kana al takkaaf gaafa tuqnu exportiin kunis karaa ittiin seefii godhanidha jechuudha. Akkuma sila isinitti himee ture seefii karaa lama sadii gochuu dandeenya seefii gochuudhaan nu fayyada. Inni kan biraan image sizeidha. Image sizein kun saayizii keenya yuutuubiif hojjennamoo poosteriif hojjennamoo jennee asirratti barreessinaa jechuudha. Iskuweerii gochuu yoo barbaanne tambinaalee yoo barbaanne asitti agarsiisni kun rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf kana 1,100 yoon jedhe haala kana fakkaatee bifa poosteriidhaan jechuudha. So inni kan biraan horreettan kun isin fayyadan baay'inaan akkasumara waan isin fayyadan miti warra kanan dhiisna. So kana booda maal goona mallattootti ishee iskuweerii kana al takkaafnee tunnaa jechuudha lammoo warra gadii kana keessa. Kun immoo mallattoo iskuweerii baafannee waan tokko sentarii irratti hojjechuudhaaf yookaan gidduutti hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha. Kana baay'inaan hojii keessatti bartu. Kanatti gaafa buunu itti dabaluu dandeenya. Mallattoo iddootti buunee ammas itti gara gadiitti itti dabaluu dandeenya. Irraas balleessuu dandeenya. Baay'ee isaa poozishinii dabaluu hir'isuu dandeenya. Kana hojii keessatti ilaalaa deemnu rakkoon tokko hin jiru. Amma qaama isaas barsiisuudhaafidha. Fakkeenyaaf mallattoo ishee akka rootetti kana al takkaaf itti buunee waan barbaanne irratti barreessine lakkoofsa jechuudha. Fakkeenyaaf kana 15 godhee kana immoo 20 godha. Kana booda haala kanaan iskuweerii bifa kana qabaateera jechuudha. Kana gidduutti waan hojjechuu barbaanne hojjenna. Giraafiksii hojjechuudhaaf addumaan loogoo hojjechuudhaaf baay'ee tokko nu barbaachisaa jechuudha kun. Kana sirreeffachuun dirqamadha. Kana fakkeenyaaf sheeppii yoon fudhadhe sheeppii ta'e tokko bifa kanaan hojjechuudhaaf akka inni daangaa godhatu haala kanaan kana gidduutti hojjedheettanii ittiin loogoon barbaade tokko kiriitii godhadhaa jechuudha. Hojii keessatti isin agarsiisa rakkoon hin jiru. So kanaafi kun baay'ee nu fayyada jechuudha as keessatti. So kana booda erga warreettan waliin himee booda warreettan gara gadii kana jiranii immoo isinitti himaa jechuudha faayidaa isaanii waliin. Fakkeenyaaf warreettan kana tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan nuti arginu feesiidha. Kana jechuun fuula poosterii irratti hojjechuuf kan baakgiraawundi sana filachuudhaan nu gargaara. Fakkeenyaaf kana yoon tuqe warreettan ofiima isaatii aappiin qabatee dhufuudha jechuudha. Akkasumara barbaachisaa miti warri kuni. So garuu sababa isin baruu qabdaniifidha jechuudha. Inni kan biraan mallattootti qubee kanadha. Qubeen kun tekstii irratti hojjettee jiru kun barreeffama tokko ediitii gochuudhaaf nu gargaarti. Fakkeenyaaf tekstii mallattoo sanaan tekstii keenya erga fidannee booddee fakkeenyaaf asirratti ta'eera graafiksii jedheen barreessa. Kanarratti appilaayi godhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf kana saayisii isaa gadi buuseen isinitti agarsiisa jechuudha. Harkumaan sochoose
Kanaan booddee mallattoo ittiin bu'aa jechuudha. Mallattoo ishee gara gadii kanatti erginni barreeffamni tokko booda warreettan kun hundi isaanii tekstii kana irratti hojjetu jechuudha. Tekstiidha malee warreettan kaan miti jechuudha. Tekstii irratti appilaayi ta'u. Fakkeenyaaf egaa warreettan kana jalaa yoo isitti agarsiise idiit kan jedhu kuni idiit gochuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf qubee yoo dogoggorree idiit gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf inni kan biraan dileetiidha. Dileetii beektu dileet gochuudhaaf nu gargaara. Inni kan biraan koppiidha. Koppii gochuun immoo barreeffama kana iddoo lamatti koppii gochuu yoo barbaanne mallattoo koppii kana gaafa tuqnu koppii ta'a jechuudha. As duwwaadhaan miti iddoo daddaan koppii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf haala kanaan koppii ta'a jechuudha. So inni kan biraan tuu firoontii fi tuu baakiidha. Inni kun rakkoon qabu maali? Hojii keessatti nu galaa deema. Irra keessa hojjechuudhaaf jala hojjechuudha waan ta'eef kana biraan dabarra. Poozishinii inni itti aanu. Poozishin kan jennu kuni harka keenyaan ol buunee gadi buutuudhaaf xiqqoo haala barbaachisuun nuun siqu waan ta'eef kanaanii bifa safara qabuun buutuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan relative positionidha. Relative position kan jennu kun immoo maaliif nu fayyada? Fakkeenyaaf al takkaa kan tuqu walakkeessa seentarii oolchuudhaaf bifa wal fakkaataatiin seentarii oolchuudhaaf cinaachatti butuudhaaf walakkaa oolchuu ol butuu gadi butuu kanaaf nu gargaara kunniin jechuudha. Positionii irraa xiqqoo addadha kun. Kuni baay'ee butuu xiqqoo butuu osoo hin taane baay'ee butuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Okay, inni kan biraan garuma kana saayiz kan jennudha. Saayiziin kuni barreeffama keenya sana saayizii isaa hir'isuu dabaluu kanaaf nu gargaara jechuudha. Kunis bifa lakkoofsa qabuun daballee hir'isuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan peendingii. Peendingii kan jennu kuni wantoota baay'ee keessaa qaba. Fakkeenyaaf leeftitti dheeressuudhaa fi raayitiitti dheeressuudhaa fi nu gargaara jechuudha. Kun akkasuma barbaachisaa miti. Sababni sun itti muqabuufidha malee kun baay'ee akkasuma miti. Inni kan biraan kalariidha. Kalarii jechuun silayyuu halluu barreeffamichaa filachuudha. Halluu barreeffamichaa kan barbaannedha. Ofii keenyaas uumuu dandeenya. Isa sakkaataatti uumuu isin agarsiisa. Kun garuu isuma jiran fakkeenyaaf filadhee isinitti agarsiisa. Haala kanaan filachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan tekstchariidha. Tekstchar kan jennu kun immoo maalidha? Barreeffama keenya sana jala suuraa galchuu. Fakkeenyaaf bifa kanaan jira. Fakkeenyaaf tekstchar addiitti bu'eetanii as keessa tokkuma filadha. Fakkeenyaaf kana filadha. Kana booda maal ta'a? Barreeffamni kun haala kana qabaatee jira jechuudha. Barreeffamni suni suuraan sun jala galee barreeffama sana bifa kanaan mul'isa jechuudha. Haala kanaanii jechuudha. Kanaaf nu gargaara kunis akkamitti akka fayyadamnu hunda isaa isin agarsiisa waan ta'eef akkasuma rakkoo hin qabaatu kunis amma isinuma barsiisudha paartii isaa malee. So kana fakkaata. Inni kan biraan opaasitiidha. Opaasitiin kun immoo akka inni mul'atuuf akka inni mul'anne dabaluuf hir'isuudha. Fakkeenyaaf keessa isin al takka kafetti agarsiisa haala kanaanii. Namni xinneessi xiqqoo mul'ataa jirmi amma immoo sirriitti mul'ate. Kanaafiyyuu kun opaasitiin kanaan nu fayyada jechuudha. Kunis poosterii keessatti nu fayyada baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraan rooteetiidha. Rooteetii isin hubeettu. Rooteetii jechuun naannessuu nama jire fakkeenyaaf haala kanaanii naannessuu dandeenya. Haala kanaan naannessuu dandeenya. Kanaaf nu fayyada jechuudha. As keessatti barreeffama irratti warra appilaayi godhan isinitti agarsiisaa jira. Inni kan biraan maaskiidha. Maaskiin kun akkasuma illee sirriitti barbaachisaa ta'uu baatu barreeffama keenya sana irraa kutuudhaaf fakkeenyaaf boca ta'e tokko itti uumuudhaaf nu gargaara. Kanas isinitti agarsiisa akkamitti akka hojjetu akkamitti ittiin barreeffama akka kunnu maal akka fayyadu rakkoon tokko hin jiru. Kanaan nu fayyada jechuudha. Inni kan biraan foontiidha. Egaa foontiin bakka kana kan jiru foontiidha. Foontii al takkaatiif ni tolna. Foontiin kun egaa bakka lama jira. Innis kan qafoodhaa kan dhufu isa kanadha. Ofii keenyas immoo addiitti gochuu dandeenya. Kan inni baay'ee namatti tolu beeksisa laappiin jechuudha. Addiitti gochuu dandeenya barreeffama nutti tole jechuudha. Barreeffichas akkamitti akka addee godhan isinitti agarsiisa rakkoon hin jiru. Inni kan biraan istaayil. Istaayiliin kun istaayilii jala warreettan kana jira. Fakkeenyaaf barreeffama tokko ciibsuudhaaf bifa handaraayitii fakkeessuudhaaf jala sararuudhaaf booldii gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Inni kan biraan karviidha. Karvii akkuma isin beektanii fakkeenyaaf loogoo tokko jechuudha bifa karviidhaan barreeffama wayii barreessuudhaaf kana haala kanaan barreessuu dandeenya. Barreessinee haala kanaan gochuu dandeenya jechuudha. Bifa karvii bifa inni qabaatu gochuu dandeenya. Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan baakgiraawundiidha. Wiillee akkasuma barbaachisaa miti garuu baakgiraawundii barreeffama keenya sana
baagiraawundii isaa filannee baagiraawundii barbaanne galchuu dandeenya illee filannee jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan. Okay, inni kan biraan inlaayiniidha. Inlaayin kan jedhu kan qabnitudha. Kun bifa keetaa bifa inni qabaatu barreeffama dhiyaa irratti bifa keetaa irratti fakkeenyaaf keetuma sana sirreessuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kan biraa ispeesingiidha. Ispeesingiin kun walirraa hiixachiisuu walitti deebisuudha. Kunis poosterii keessatti akkasumas illee iddoowwan baay'eetti nu fayyada jechuudha tekstii irratti. So inni kan biraan asirratti kan ilaallu laan ispeesingiidha. Laan ispeesingiin kun immoo barreeffamni tokko irraa oga jalaa jira yoo ta'e walirraa hiixachiisuudhaaf fayyada jechuudha. Ispeesii gidduu isaanii jiru kan. Kanaaf fayyada. Inni kan biraan asuma jalaa stroke kan jennu. Stroke kan jennu kuni haala kanaanii boordarii itti gochuu yookaan stroke itti gochuudha jechuudha. Sila isinii himeen ture sheeppii irratti akka kanatti barreeffama kana stroke goonaa jechuudha. Halluu filachuu dandeenya wanta adda addaa jira. Okay, inni kan biraan shaadoodha. Shaadoo jechuun immoo bifa gaaddidduu qabu akka inni uumutti fakkeenyaaf bilalee goone kana as jala siitingii baay'ee jira. Hin argitumni eksi waayitti shaadoo akka inni gaadiddeessu hojjechuudhaan nu gargaara. Kun gaadiddeessuudhaan nu gargaara barreeffama keessattidha jechuudha. Kan images qofaati jira. Inni kan biraan inbox kan jedhu kana al takkafni jenna. So kun immoo bifa 3 dimension fakkaachuudha. Kun haala kanaan kan bareedu bifa waan ta'e irratti maxxanfamee jiru bifa fakkaatu waan idiiti gochuudhaan nu gargaara. Kanas baay'ee nu fayyada kuni keessumaa loogoo keessatti akkasumas poosterii keessatti nu fayyada. Tokkoon isaa nu ilaala waan ta'eef rakkoo hin qabu. Inni kan biraan perspective kan jedhu kanadha. Kun immoo fakkeenyaaf loogoo tokko hojjennee poosterii irratti yookiin girgiddaa irratti yookaan keenyan irratti bifa fakkaatu hojjechuudhaaf kanaan sheeppii itti goonaa jechuudha. Kunis baay'ee nu fayyada. Haala kanaan jechuudha. Nu fayyada. Inni kan biraan kana ofiin godha fakkeenyaaf ofii godhe haala kanaan bareechuudhaaf nu gargaara jechuudha. Okay, inni kan biraan 3D rotate kan jedhudha kanadha. 3D rotate jechuun kun immoo fakkeenyaaf rotate gochuudhaaf 3D dimensiidhaaf duratti boodatti garanatti kunis tekstii fakkeenyaa attaachi gochuudhaaf kan nu gargaaranidha jechuudha haala kanaani. Okay, inni kan biraan 3D text kun immoo 3 dimension yoo akka qabaatuuf kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf 3 dimension haala kana yoo godhe kana fakkaatu jira miti dhiiressuu dandeenya gabaabsuu dandeenya haala kanaani. Warreettan kun immoo siitingii sanadha jechuudha. Akkaataatti haala kanaani bifa fakkaatu ni jira. Hunda isaa yoo ilaala waan ta'eef akkasuma waan nama rakkisu hin qabu kuni. Okay, kunis akka haaluma akkasii akka inni fakkaatu roga sadii akka inni qabaatu fi baay'ee tokko barbaachisa. Kunis hojii keessatti baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef ni ilaala rakkoon hin jiru. Kana fakkaatanii kalarii waan adda addaa jira. Kanaaf gadi fageenya yeroo fudhata waan ta'eef amma walumas barsiisudha. Inni kan biraan 3D shaadoodha. Kun immoo shaadoo bifa gara gadiitiin shaadoo akka inni qabaatuuf kan nu gargaarudha. Akkasuma barbaachisaa miti kuni baay'inaan hin fayyadamnu barumaaf malee. So kana fakkaata kuni. Okay, inni kan biraan reflection kan jedhudha. Kun immoo bifa reflectioniidhaani barreeffamni keenya suni akka inni mul'atuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf akka waan bishaan keessa jiru yookiin immoo daawwitii wayiidhaan akka barreeffamni sun calaqqisaa jiru wayiitti mul'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kana fakkaata egaa barreeffama irratti appilaayi kan godhan kana fakkaatu. Ala namuu kan maalitti dabarraa kan suuraa appilaayi godhutti dabarraa jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa appilaayi kan godhu tekstii sana tekstii nama jire tekstii irratti appilaayi goone samma kana garuu immoo suuraa filannaa jechuudha. Suuraa filannaa fakkeenyaaf amma suuraa kana keessaa tokko filanna jechuudha. Gaalarii keenya keessaa kan irratti appilaayi goone isinitti agarsiisaa jechuudha. Nama suuraa irratti kan irratti jechuudha. Sila qubee kana fayyadamnee tekstii irratti appilaayi gochaa jirra miti. Ala immoo mallattoo ishee kana fayyadamnaa jechuudha. Kanaan booddee akkuma kan tekstii irratti fayyadamne kunis immoo haaluma kanaan fayyadamnaa jechuudha. Kanaani fakkeenyaaf kirooppii goona. Kirooppii kan jettu kanaan kirooppii goona.
dileetii sira isinitti agarsiiseera. Koppiin immoo koppii kan jedhu sun immoo innis dabilii gochuudhaafidha. Koppii ishee lama gochuu fi sira isinitti agarsiiseen ture akkuma kan barreeffamaati kun agas maramini wanta adda ta'e qofan isinitti agarsiisa. Tuu baakee kana isinitti agarsiiseen ture. Poozishinii isinitti agarsiiseera. Reeleetiif poozishinii isinitti agarsiiseera. Saayizii isinitti agarsiiseera. Kalariin kun immoo xiqqoo mallattoo heddaman isanumadha. Teeksticharii isinitti agarsiisee tureera. Oppaasitii isinitti agarsiiseera silaa. Inni kan biraan kuni kalariidha. Fakkeenyaaf fiiltariidha. Fiiltarii kun addaadha. Barreeffamarra hin jiru. Kana kalarii isaa kana jiruudhaaf akkasuma barbaachisaa miti garuu fakkeenyaaf gurraachesuu yoo barbaanne haala kanaan jechuudha. Nu fayyada jechuudha. Okay, inni kan biraan istirookii isinitti agarsiiseera. Inni kan biraan inni adda ta'es jala irreessii kanadha. Irreessa jechuun balleessuudhaaf fakkeenyaaf waan ta'e tokko balleessuudhaaf fakkeenyaaf haala kanaan kan balleessa. Fakkeenyaaf paaketii kana jalaa balleesseen qullubbii diimaa qofaatti hambisa yaa haala kanaan qofaatti hambisiiraa jechuudha. Kunis isinii galaa rakkoon hin jiru. Inni kan biraa maaskii isinitti agarsiiseen ture sila. Inni adda ammas kan biraan irrees kalarii. Irrees kalarii jechuun kalarii dhaabbata tokko balleessuudhaan nu gargaara jechuudha. Rooteetii warri kun shaadoon, miinar shaadoo, bilarii warri silaa kun kanumadha jechuudha. Adda addummaan warreettan ammas isinitti agarsiisa qofaadha. Kanaan booda maalitti buuna mallattootii kanatti buuna. Mallattootiin kun immoo irratti appilaayitii baakgiraawundiidha. Fakkeenyaaf kalariitti buune baakgiraawundii kanaan gijjiirra jechuudha. Baakgiraawundii fakkeenyaaf haala kanaan gijjiirra. Baakgiraawundii balleessuu yoo barbaanne immoo tiraanspaarensii kan jedhu kana tuquudhaani baakgiraawundii wanta sanaa balleessinaa jechuudha yeroo seefii goonu. Kunis nu fayyada. Haala kanaan imeejii mas jala jiru filachuudhaafidha. Kanaan nu fayyada kan barbaanne as keessaa. Keenyaa fi kan barbaanne filanna. From gallery kan jennu immoo baakgiraawundii keenya gallery keessaa filachuudhaaf nu gargaara. Fakkeenyaaf kana yoon filadhe baakgiraawundii keenya kana fakkaateera jechuudha. Inni sun immoo kaameraadha. From kaameraadhaan kaasuu dandeenya. Kun akkasuma barbaachisu. So kana fakkaata. Inni kan biraan mallattootti isheedhuma sana mallattootti ishee kana al takkaafnee xunna. Kun immoo baakgiraawundii sana irratti appilaayi ta'a kunis baakgiraawundii sana fakkeenyaaf tokko tokko isinitti agarsiisa rooteetiin naammata viinshii kana filachuudhaan bakka haala kanaan edit gochuu dandeenya jechuudha baakgiraawundii keenya. Kun akkasuma waan barbaachisaa miti. Nooyisiin kun hin barbaachisa. Nooyisiin kun bifa nooyisii qabaatu haala kanaan waan bareedu haala kanaan barachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraan istiraayipis kan jennu kanadha. Kun immoo haala kanaan bifa kan akka nu gargaara jechuudha. Kanas akkasuma fayyadamnu tokkodha. Inni kan biraa biraatiinesiidha. Kun immoo ifa isaa dabaluudha. Ifa baakgiraawundii keenyaa dabaluu hamma nama gurraachee addaati. Haala kanaan ifa dabaluudhaaf nu gargaara. Inni kan biraan kalariidha. Kontarastiidha. Kontarastiin kun saatureeshinii kontarastii beektu saatureeshiniinis saatureeshinii dabaluuf hir'isuudha. Kana fakkaata barnooti keenya paartiiwwanii piiksilaappii muraasa nu hubachiisuuf yaaleera. Hunda isaa jechuun danda'ama. Barnoota kana sirriitti hordoftaniitu ta'ee jennaani barnoota sichis hin barsiisu hunda isaa irratti iyyuu wanti gaaffii sirriitti ta'u hin jiru jechuudha. Kana booda maaliifan kan kana dheersee isin barsiisanii bor gaaffiin kana fakkaatu akka hin gaafatamneef jechuudha. So kana bifa salphaa ta'een isin barsiiseera. Kanaan booddee hojii isaatti seenaa jechuudha. Hojii isaa isteeppii baay'ee isteeppii suutaan isin barsiisa waan ta'eef shakkii tokko hin qabaatina. Bifa bareedaa ta'een yeroo gabaabaa gidduutti hojjettu waan ta'eef viidiyoo kana chaanaalii kana subscribe gochuudhaan toora irratti na eegaa barnoota baay'een isinii qabadee dhufaa waliin hojjennee waliin guddanna isiniin jajjabeessaa. Kanarraan kaatanii immoo gara deeskitooppiidhaan akkaataa isin hojjechuu dandeessan isin barsiisa waan ta'eef na hordofaan isiniin jedhaa. Guddaa galatoomaa waan amma garumaatti daawwattanii fi viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.